በሚዲያ ምናቃት ውድ እህታችን ስጦታ አዘጋጅተንላታል። እሱን ደግሞ በጋራ እንሰጣታለን። ሁላችሁም ከኛ ጋር ሁኑ። ቲጂ ደነሽ አለሽ ደነሽ አማነሽ ደነሽ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ በሰላም መጣሽ። ይሄ ምርጥ ስጦታ ኢዮብ ባህላዊ ልብስ አዘጋጅቶልሻል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የሚያመሰግነው። እንግዲህ ኢዮብ ወንድሜ ዛሬ ምን እንደሆነ አላውቅም። ውስጡ እና ለናላው ስጦታ አዘጋጅቶልኛል። ሲቆይ አዲስ አበባ ነው የጠራኝ ደግሞ ኢዮብ ማለት ነው። ከነ ትራንስፖርቱ ከነምኑ ምን እንዳለ አላውቅም ውስጡ ማለት ነው። የመጀመሪያ ይሄን አየሽ? ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማለት ነው ደግሞ ምን እንደሆነ አናውቅም። ከዚህ ባህላዊ ልብስ በጣም ለብሰሽ ታሳያለሽ። በኋላ ለብሼ ያሳያለሁ። ከኔ ጋር ሁሉ ኢዮብ ያመጣልኝ ወንድሜ በጣም ነው የማመሰግንህ። ሌላ ወጥቼ እንግዲህ ኢዮብ ብቻ ነው የተቀበለኝ በስነ ስርዓት። ይሄ ደግሞ ኪያ የልብስ ኪያ ቦርሳ ሰሪ ናት እንደዚህ የሰራችው። ኪያን ሁላችሁ አመስግኑልን። ስፖንሰር የሆነችን እሷ ናት። መገኛዋ ሰሚት ነው። ስልክ ቁጥሯን እኛን ጠይቁ። ብዙ ነገር ስራ እየሰራ ነው ያለው ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ ስላከበርከኝ። ለብስሽ ታሳይ namno naman beku malo madakuba anu fenjira malo mayantalo asbaiko anu fenjira malo mayantalo fata kamitilal uffanni kee baay'ee bareedaa nuuf jiraadhu umurii nuuf dheeradhu yoo baakoo jecha siin qabnu atoo kamitilal anillee uffanni kee gaariidha waanuma akkuma waan irratti hojjetetti beektaa kagalatooma egaa immoo namni biraadillee akka sila laaltanii Iyyooba akka bira gabeessan kafana kana kan nu gaabbise Iyyoobadha. Pirogiraamii keessa kan nu dhiyeessa isa obboleessa keenya kan nuti biyya Itoophiyaa keessaa qabu isa kana nasimate Iyyooba malee obboleessa Itoophiyaa keessaa hin qabu jeekkatti fudhadhe dhugaa rabbi. Galatoom jecha siin qabu Iyyooba ko. Hariiroo keessatti of kabachiisuu yoo barbaadan yookiis kabajamuu yoo barbaadan wanta sanitti immoo kana tasuma hin godhina. Tokkoffaa hin dinqisiifatina xiyyeeffannaa addaatti kennina. Maaliif garmalee dinqisiifatta? Maaliif garmalee xiyyeeffannaa addaatti kennita? Yoo garmalee kan dinqisiifattu ta'e, yoo garmalee xiyyeeffannaa addaa kan itti kennitu ta'e, isaan malee nama filannoo hin qabne itti fakkaachuu dandeessa. Lammaffaa ofii kee dhiistee maaliif isaaniif dursa kennita? Yoo isaaniif dursa kennita ta'e, naa jaallatan jettee kuftee kaata yoo ta'e, kennaa adda addaa guurtee adeemte yoo taate, dhumarratti tuffatamuun kee hin hafu jechuudha. Isa jalqaba ofii kee dursa kennu hojjechuu beekamuu waan gaarii tokko gochuutu sirraa eegama gaafa san kabajamta. Inni sadaffaa ergaa barreeffamaa akkam bulte akkam oolte nagaan bule kan jedhu ciree nyaattettaa misaa nyaattettaa irbaata nyaattettaa kan jedhamu sana fayyadamuu dhiisi. Manatti galteettaa manaa baateettaa kufteettaa cabdeettaa kaateettaa woordii akkasii fayyadamuu gaafa dhiistu in kabajamtaa hariiroon sun in milkaa'a. Waan hin jedhu kana hojiirra yoo hojjetan isiniyyuu firiisaa ni argitu. Yaada dabalataaf foloo gochuu hin dagatinaa. Akka inni sin barbaanne mallattoo sadan kanaan beekuu ni dandeessa. Tokkoffaa in bada in babbada. Guyyaa sadiif torban tokko si jalaa bada eessa buute isaa dhabda isaa booda deebi'ee dhufee sababa adda addaa kaa'uudhaan si amansiisuu yaada. Mallattoon kun yoo jiraate. Lammaffaa Sibrataayis ta'e bilbilaan utuu si wajjin haasa'u yaadni isaa hin bittinnaa. Sibiraan jedhu maal jette maal dubbatte siin jedha. Innannaa jechuudha. Sibirataa innannaa yookiis utuu si wajjin haasa'u innannaa irra deddeebi'aa jechuudha. Yaadni isaa guutummaa si faana hin jiru jechuudha. Marsaa tokko yoo si ilaalu carraa inni deebi'ee si ilaalu isaatii baay'ee dhiphaa ta'aa jechuudha. Inni sadaffaan karoora gara fuulduraa si wajjin hin baafatu. Dhiiroon jireenya isaanii keessatti nama onnee isaaniirraa jaallatan qofaa wajjin karoora gara fuulduraa haasa'u. Fakkeenyaaf kan akka gaa'ela godhachuu, kan akka qubeelaa kaawwachuu jechuudha. Mallattoo kana sadanii amma tokko hubachuu ni dandeessu. Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Gaafa si jaallattu maal gooti? Tokkoffaa waa'ee kee baruu barbaadde akka daa'imaatti gaaffii si gaafatti. Lammaffaa haadha siif taate, si kunuunsiti, siif yaadde, siif dhibbatti. Sadaffaa kaayyoof
karoorri kee mul'anni kee akka galma ga'uuf ifaaj yaaddi xaarti. Arfaffaa si wajjin turuu yeroo dheeraa turuu filadhu. Shanaffaa eenyummaa kee isa sirrii wajjin si jaallatti. Foloo gochuu hin dagatina. Amala shamarran dhiira irratti jibban 5 isinitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaanii sin jaalladhaan yoo baay'atu. Sin jaalladha kan jedhu woordiin kun yoo irra deddeebi'amee ittiin tolu. Lammaffaa waadaa seentee waadaa sana raawwachuu dhiisu. Sa'aatii akkasitti nan bilbila jettee sa'aatii beellamaa sana irratti bilbiluu dhiisuu isa kana hin jaallatan. Inni sadaffaanii dantaa dhabuu. Hariiroo sana irratti fokosii dhabuu yookiis iddoo itti kennuu dhiisuu. Hariiroo sanaaf bakka kennuu dhiisuudha. Inni arfaffaan ofitti amanamummaa hin qabdu yoo ta'e isa kana baay'ee jibbu. Afaan hin taane fayyadamuu, jecha gadhee fayyadamuu. Wanta kana hin jaallatan. Nama baay'ee jaallattu tokko dhabuu yoo barbaadde tokkoffaa dafiitii bilbila kaasii, dafiitii meesejjii deebisi. Lammaffaa yeroo hunda bilbilii, yeroo hunda meesejjii barreessi. Sadaffaa xiyyeeffannaa garmalee itti kenni. Arfaffaa jaalala cimaa itti agarsiisa. Nama haaraa reefuu jaalala jalqabu waa'ee jaalalaa homaa hin beekne moo nama kana dura jaalala keessatti muuxannoo qabu nama kan biraan miidhamee dhufe filachuu wayya kan jedhu ilaalchisee namni haaraan faayidaa inni qabu maalidha yoo jettanii miira haaraan dhufaa gammachuudhaan dhufaa jechuudha. Faayidaan isaa inni guddaa inni biraa banamaadha. Jaalalichaa fi banamaadha. Waa'ee jaalalaa kanaan dura waan beekan hin qabanii reefuu jalqabu waan ta'eef banamanii si wajjin hariiroo itti fufuu jechuudha. Rakkinni isaanii inni guddaa maalidha yoo jettanii miira isaanii ibsachuu hin danda'an. Inni lammaffaan immoo wanta barbaadanii fi wanta hin barbaanne jaalala sana keessatti illee gargar baasanii beekuu hin danda'ani jechuudha. Warri kana dura jaalala keessatti miidhamanis ta'e kana dura nama kan biraa jaallatanii dhufan faayidaan isaanii inni guddaa maalidha yoo jettanii hubannoo jaalalaa gadi fagoo qabu. Lammaffaa miira gadi fagaataallee ni qabu jechuudha. Gaariidha waa'ee jaalalaa ni barbaadan wanta hin barbaanne jaalala sana keessatti gadi fageessanii beeku. Rakkinni isaanii inni guddaa maa inni tiraawomaa kan jedhamu jira. Taateen dabarsan sun deebiin irratti raawwatama jechuudha. Tokko shakkii keessa isaaniitti in uumaa. Lammaffaa immoo keessaa hin badu inni suni qulqullaa'ee yeroo inni keessaa hin baane ni jira jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee rakkisaa ta'uu danda'a. Isin isa kan filachuu wayya kan jedhuu fi isintu murteessaadha. Maal barbaaddu? Fedhi keessan maayin, kaayyoon keessan maayin, hariiroo akkamii qabaachuu barbaaddu? Sana irratti hundooftanii nama haaraa wayya moo nama jaalala keessatti muuxannoo qabu wayya kan jedhamu isin filadhaa. Dabalataan immoo komentii irratti illee barreessuu ni dandeessu. Galatooma. Dhiironni amala shanan kana qabanii gaa'ela baay'ee barbaachisoodha yoo argitan biraa hin darbinaa. Tokkoffaanii dhiira amma hin bilbille amma meesejii hin argine baay'ee biizii kan ta'e hojii isaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni lammaffaanii dhiira fageessee yaadu yookiis dhiira poozitiiva ta'e ilaalchi isaa gaarii kan ta'e jechuudha. Sababni isaa gaafa gaa'ela keessa teessan namni kun baay'ee isin yaada karaa irratti isin gatee hin bahu gaa'ela addaan diigee hin bahu waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee wanti xiqqoodhaa fi walitti bu'iinsi isin gidduutti akka uumamu hin godhu. Kanaaf dhiira fageessee yaadu yoo argitan filadhaa. Inni sadaffaan dhiira waaqayyoon sodaatu amantaa isaatti cimaa ta'e yoo argitan filachuun gaariidha. Sababni isaa gaa'ela keessa gaafa galu waaqayyo waan sodaatuu fi akkasumallee amantaa isaa waan kabajuu fi isiniin dhiisee hin bahu jechuudha yookiis miidhaa isinirraa hin geessisu. Inni arfaffaanii dudhaa hawaasaa, noormii hawaasaa dhiira hin cabsine, dhiira dudhaa hawaasaa kabajuu fi hawaasni illee isa kabajuu jechuudha. Kan bakka hin taanetti hin argamne akkasuma arraba hin taane kan hin qabne bakka dhugaatiitti kan hin argamne kan hin tuffatamne jechuudha. Inni shanaffaan dhiira of kabaju, dhiira of jaallatu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Sababni isaa namni of hin kabaju, namni of hin jaallanne si jaallachuus hin danda'u, si kabajuus hin danda'u.